Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa sinin jedha kabajamtoota hordoftoota Oromoo Samsung irratti hordoftoota keenya hundi keessanuu baga nagaan dhuftan isinin jedha. Video tana keessatti kan isin agarsiisu akkuma yeroo darbe waadaa isiniif galee ture akkaataa lakkoofsa namoota moobaayila keessan irraa haqame argachuu dandeessaniin isin agarsiisa jechuudha. Lakkoofsa moobaayila keessan irraa haqame yogguu jennu karaalee hedduun hiikuu dandeenya. Fakkeenya kanuma isin jibbitanii delete gootan ta'uu danda'a. Akkasuma yoo moobaayilli isin jalaa bade moobaayila sanii wajjin kan badan ta'uu danda'a. Yoo sim kaardiin badde kan sim kaardii wajjin bade ta'uu danda'a jechuudha. Lakkoofsi isin moobaayila keessan irraa qabdan salphumatti dhabamuu danda'a jechuudha. Kanaafuu viidiyoo tana keessatti lakkoofsa namoota kan waggaa hedduudhaaf moobaayila keessan irratti qabataa turtan yoo deebifachuu feetan akkamitti akka deebifachuu dandeessan isin agarsiisa jechuudha. Egaa kana gochuudhaaf karaan isaa baay'ee salphaadha. Boodarratti akkamitti lakkoofsi kun akka argamuu danda'ellee isiniif ibsuuf yaaliin godha. Garuu amma akkaataa lakkoofsichatti argattaniin isin agarsiisa jechuudha. Viidiyoo amma daawwataa jirtan kana jala liinkiin ni jira jechuudha. Liinkii sanirratti ni tuqtan. Liinkii sanirratti yogguu tuqtan haala kanaan fuula amma argaa jirtan kana websaayitii Oromiyaa Samsung jedhu keessa isin galcha jechuudha. Asirratti akkuma agartan lakkoofsa waahillan keetii si jalaa bade deebisuuf jedha. Jalarratti ammoo liinkii kana argattan jechuudha. Liinkii isa kana irratti yogguu tuqtan haala kanaan gara Facebookaatti isin dabarsa jechuudha isiniif galee. Amma ni email fi password kiyya waan itti galcheef kallattiidhaan fuula amma argaa jirtan kana naaf baasee jira jechuudha. Garuu isin yoo kana dura Google Chrome keessan keessatti email fi password Facebookaatti hin galchin email fi password keessan isin gaafachuu danda'a. Yogguu email fi password keessan itti galchitan kallattiidhaan bakka kana isin fida jechuudha. Karaan isaa baay'ee salphaa kan jedheef kanaaf akkuma agartan fuula kana irra lakkoofsi namoota bifa amma isin argaa jirtan kanaan tarreeffamee jira jechuudha isiniif galee. Gama bitaa kanaan maqaan namootaa ni jira. Gama mirgaa kanaan ammoo lakkoofsi namoota ni jira jechuudha. Fakkeenya lakkoofsa amma nama tokko yoo baasuu feene fakkeenya amma isuma kana mee baasee isin agarsiisu. Fakkeenya isa kana waan amma nan baase jeen lakkoofsicha bira yogguun gahee irratti tuqa jechuudha isiniif galee. Yogguun irratti tuqa bifa kanaan lakkoofsa san na baase jechuudha. Haala kanaan lakkoofsa nama feetanii isin irratti tuquu qofa jechuudha. Yogguu irratti tuqtan lakkoofsa namaadha isiniif mul'isa jechuudha. Achi booda asirraa ammoo akka feetanitti yoo feetan koppii gootanii fudhatanii save godhachuu dandeessanii yoo feetan immoo asirraa laaltanii bakka lakkoofsa itti save godhatanitti barreeffachuu ni dandeessan jechuudha. Egaan hordoftoota keenya lakkoofsa namoota asirra jiran hunda isaanii kana yoo hin barbaanne taate immoo yoo kan bakka kanaahis akka haqamu feetan bakka delete contacts jedhu kana tuqtanii haquu dandeessan jechuudha. Delete all contacts kan jedhu kana irratti yoo tuqtan kallattiidhaan lakkoofsi serverii Facebook irra jiru hundi isaaniitu ni haqaman jechuudha. Egaan kana fakkaata jechuudha. Mee amma akkamitti lakkoofsi kun bakka kana dhufuu danda'e kan jedhu isinitti haa himu. Gabaabumatti Facebookiin nuti moobaayila keenya irratti fayyadamnu yogguu nuti lakkoofsa namaa save goonu Facebookiin fudhateeti serverii isaa irratti fe'a jechuudha. Serverii isaa irratti fe'eeti bifa amma isin agartan kanaan tarreessa jechuudha. Isiniif galee isaan kan kana godhaniif lakkoofsa namoota yogguu moobaayila kan kee irraa sababa adda addaatiif si jalaa bade akka serverii keenya irraa argattu janiiti haala kana mijjeessanii yoo ammoo lakkoofsa namoota moobaayila irraa yogguu haqne serverii Facebookaa irraa isa akka haqamu barbaanne dirqama bakka kana dhufneeti haquu qabna jechuudha isiniif galee. Kan biraadha moobaayila keenya irraa Facebooka 2-3 itti fayyadamaa yoo turre Facebooka hundaanuu cheekii goona jechuudha isiniif galee. Lakkoofsi hundi isaaniitu Facebooka hunda irratti fe'amuu danda'a waan ta'eef Facebooka tokko qofaan cheekii goonee dhiisuu hin qabnu. Facebooka keenya hunda isaaniiyyuu cheekii gochuu qabna. Egaan hordoftoota keenya waliigalatti kana fakkaata.
karaan isaa baay'ee gabaabaadha, baay'ee salphaadha. Akka waa irraa hubattan abdiin qaba jechuudha. Viidiyoo keenya like, share godhaan isinin jedha. Warroonni ammoo chaanaala keenyaaf haaraa taatan akka subscribe gootan affeeramtanii jirtu. Barnoota keenya kan biraatiin hanga wal geenyutti nagahaan nuuf turaan isinin jedha. Galatooma.